Nagaan gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa Amaanu'eel Amoos kutaa 4ffaa kan waliin itti fufnu ta'a. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun, maatii keenya kan taatan ammoo laayik gochuun nu faana bu'aan affeerraa keenya jaalalaati. Laaboraatooriiwwan lafa jalaa magaalaa Leegos ergan torba tokko taa'een booda gara bishaan Abbayyaatti deebi'e. Achillee haga ji'a lamaa ergan tureen booda maal akka hojjetamu laaboraatoorii hundumaa ilaaluuf achuman ture. Namoonni saayinsii adda addaa yookaan saayinsistoonni jabinaan waan adda addaa yeroo isaan hojjetan arge. Wantoonni isaan hojjetan wantoota baay'ee babbareedoo nama hawwatan kan akka konkolaataa fa'aa, meeshaalee waraanaa adda addaa kan ittiin addunyaa to'atan hojjechuu ture. Achiin booda gara kutaa karooraatti deeme. Yeroon achi ga'us uffata, shittoowwan, qalamii qeensaa, waan dubartoonni yookaan shamarran hidhii isaaniitiif fuula isaaniitti dibatan adda addaa akkasumas oomishaalee adda addaan achitti arge. Wantootni kun hundi kan karooraan qophaa'aniif dubartoonni uffatoota qullaa isaanii mul'isu kanneen uffatanii dibatoota kanneen dibatanii dhiirotaan karaa yookaan daandii waaqayyoo irraa gorsuuf yookaan dogongorsiisuudhaaf ture. Kan biraas meeshaalee elektirooniksii, kompiitaraa fi moobaayilii adda addaan arge. Ammallee dabalataan namni tokko yeroo gooftaa Yesuusitti amanu bakkaaf eenyummaa isaa kan agarsiisu meeshaa akka televiziyoonaa fakkaatu tokkon arge. Meeshaa sana keessatti eenyu akka dhugaan keessi isaa jijjiiramee gara mana waaqaa deemee waaqessuuf tajaajiluuf sobaan fakkeessuun waaqessuuf tajaajilu addaan baasuuf akka danda'amu arge. Achiin booda laaboraatoorii keessaa ba'ee gara kutaa dukkanaatiif itti waa gogsan ittiin deeme. Kutaan dukkanaa kun kutaa namni ajaja isaaniitiif tole jedhe hin ajajamne kutaa itti ajjeefamudha. Yeroo ajjeefamuus jalqabaa dhiigni isaa waraabamee erga dhumeen booda gara kutaa motooraatti kennama. Sana booda namichi kutaa motooraa keessaatti hojjetu sun foon yookaan qaama nama dhiigni keessaa tuuxame dhufe sana erga daakeen booda gara kutaa gogfamuutti fi kutaa kuusaa daakuutti dabarsa. Kutaa kuufamaa sana keessatti walitti erga qabameen booda namoonni qoricha aadaatiif barbaacha yoo dhufan ashagamee kennamaafi. Kutaa kana keessatti wantoota biraa adda addaa dubbachuuf namatti ulfaatu baay'een arge. Ani keessi koo Luusiferiin arguudhaaf ta'us hagammaatti garuu isa arguuf ga'umsa hin arganne. Mootummaa dukkanaa. Macaafni qulqulluun Yohaannis boqonnaa 10 irratti hattuu waan biraaf utuu hin ta'in hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf isin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya qabaataniif irraa hafaasa qabaataniif dhufeera jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Ergan gara magaalaa Leegositti deebi'ee booda hojii koo cimseen itti fufee torban 2 booda gara bishaan galaanaatti deebi'e. Sana booda mootittiin dukkanaa yookaan Xerefowaanigis hojii jalqabi jettee waan ani hojjedhuu qabu safartee natti kennite. Gara magaalaan keessa jiraadhutti deebi'ee ogeessa yaalaa kan aadaa kan ture obboleessa abbaa koo akkan ajjeesuuf na ajajje. Yeroo sababa sanatti himtee na amansiisuu barbaaddu ajjeefamuu haadhaaf abbaa kootiif sababni isaa akka ture natti himtee akkuma isheen jette ajaja naaf kenniteen namicha ajjeesuun deeme. Garuu nama ajjeesuuf ajajni kan naaf kenname yeroo jalqabaatiif waan ta'eef baay'een sodaadhe. Osoo hin ajjeesin qoricha isaa hunda harkaa balleesseen deebi'e. Garuu yeroon deebi'ee gabaasa dhiyeessuuf guddaan alolte akkasis naan jette. Anaaf ajajamuu dhiisuun dhumni isaa du'a ture. Garuu ani baay'ee waan ani jaalladhuuf ajaja biraa siifan kennaa naan jette. Ollaama keessan sana abbaa kee ajjeesuutti obboleessa abbaa kee kan gargaaran jaarsolii lamaan jiru. Isaan ajjeesiitii kottu naan jette. Akkuma naan jette sana deemee jaarsolii lamaan sana ajjeesee dhiiga isaaniis waraabee geesseefi. Sana booda humni addaana keessatti mul'achuu jalqabe. Fakkeenyaaf shamarrittii dur fuudhuuf gaafadhe na didde fuula ishii yeroo tokkoon balleessuu nan danda'a. Waan kana caalaanis akka fedhetti godhee namoota miidhuu nan danda'a. Turtii Luusifer waliin. Achiin gara magaalaa Leegositti deebi'ee gaaf tokko durba yookaan shamarree Niinaa jedhamtu tokko wal arge. Isheenis intala baay'ee bareedduu turte. Garuu jireenyi ishee jireenya bishaan galaanaa keessatti hafuurota hamoota waliin ture. Isheenis tajaajiltuu cimtuu mootittii dukkanaa yookaan Xerefowaanigis kan taateef baay'ee nama amala suukanneessaa qabdu turte. Kiristaanotas kana akka malee jibbituuf haga dhumaatti isaan balleessuuf kan qophoofte turte.
Niinaan jalqaba mootittii dukkanaatiin ergamtee gara koo akka dhufteen baree achiin wal qabannee gara bishaan galaanaatti seennee achittis Luusifer wajjin walgayii akka qabnu beekee walgayii kanarrattis qajeelfamoota asiin gadii Luusifer nuuf kenne. Waldaa kiristaanaatti namoota hin amanne hin tuqinaa, warra isin balleessitan, warra sirriitti amantii gooftaa isaaniitti qabamaniif hordofatan qofadha nuun jennaan nu keessaa tokko harka baasee maaliif warra kaanis dhiisuun barbaachisee hunduma walumaan osoo balleessine hoo jedhee gaafate. Innis isaan hojii keenyaaf nu gargaaran namoonni akka bakka sana hin seenneef gufuu ta'an jedhee deebiseefi. Nama na dhaggeeffachaa jirtu qalbeeffadhu. Ati jireenya akkamii jiraachaa jirta? Jireenya wal makaa kan Waaqa hin gammachiisne jiraachaa jirta taanaan namoota gara gooftaa silaa dhufuuf jiraniif seexanni gufuu godhe akkasitti fayyadamuu beeki. Akkamitti yoo jette ati kiristaana taate yeroo cubbuu adda addaa ifaa ifatti sodaa malee hojjettu si argu. Namni silaa gara Yesuus dhufuuf jiru sun jireenya kee kana argee isaanuu nurraa homaa jijjiirama hin qabanu. Jireenyuma nuti keessa jirru kana jiraatu maqaama qofa kiristaana ofiin jedhu malee jedhee gara gooftaa dhufuu dhiisa. Hubadhu immoo gooftaan nama silaa gara koo dhufuu jiru gufuutti ta'urraa abbichi sun agaan daakuu itti rarraafamee gara qileetti darbatamuu wayyeessa jedhee barsiisee qabadhu. Kanaafuu yeroo ittiin kennin ammuma araara galii dhiiga Yesuusiitiin ofii kee qulqulleessiitii jireenya akkasii keessaa ba'i. Waaqa dhugaa hafuura ta'e kanaaf dhugaaf hafuuraan isa waaqessi, isaaf sagadii, isaaf galata dhugaa galchi. Fakkeenyummaa gaariin jireenya kiristaanummaa argisiisi. Namoonni Kiristoos Yesuusiin jireenya kee irraa arganiiti. Jireenyi kee kan namatti gufuu ta'u osoo hin ta'in kan namoota gara gooftaatti harkisu akka ta'uuf jabaadhu. Seexanni sababa hollaaf kijibuu isaatiif waan gatameef jecha aarii guddaa waan qabuuf mootummaa Waaqaa jedhee waamuu hin danda'u bakka sana qofaa jedha. Ittuma fufee warra bifa waaqeffannaa qaban garuu kan humna Waaqaa morman akka hin tuqne nu ajaje. Maaf jennaan isaan akka koo jiran jedhee deebiseefi. Kanaafuu kan cimsinee loluu qabnu warra dhugaan gooftaa Yesuus jaallataniif hordofatan qofa akka ta'eef yeroon bara dhumaa baay'ee gabaabbachaa akka jiru nutti himee cimsinee isaan loluu akka nurraa jiru nutti himee. Hubadhaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 irratti eegaa yaa bantiiwwan Waaqaa warri isaan keessa jiraatanis gammadaa yaa lafaa yaa galaanaa seexanni gara keessanitti waan gadi bu'eef isiniif garuu wayyoo inni yeroo gabaabduu duwwaa akka qabu waan beekuuf guddaa aariiraa jedhe. Seexanni yeroon gara bidda bara baraatti gatamuusaa akka dhiyaate beekee eenyutu badee eenyutu hafa jechuudhaan namoota baay'ee maloota adda addaatiin gara isaatti deebisaa jira. Kana qalbeeffachuuniif Waaqayyotti maxxanuun gooftaatti amantii dhugaatiin jiraachuun furmaata filannoo biraa hin qabneedha. Ammallee nu keessaa tokko akkas jedhee gaafate, Waaqi ilmaan namootaa fayyisuuf nama tokko samaa irraa ergeera jedhee jennaan. Seexannis rifatee aaree eenyu inni jedhee gaafate. Miseensa keenya keessaas tokko Yesuus jedhee deebise. Yeroo maqaan Yesuus jedhamee waamamu hamma hundumti keenya rifannutti seexanichi Luusifer bakka irra taa'ee teessoo isaa sanarraa lafa dha'ee kufee buphi jedhee. Yesuus hundumaa irratti gooftaadha. Achi Luusiferis bakka kufe sanaa akkuma teetee erga ka'een duuba namicha maqaa Yesuus waame sanaan lubbuun jiraachuuf yoo barbaadde lammata akkana jettee maqaa nama sanaa waamtee beekadhu jedhee cimsee akeekkachiise. Dhuguma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiif humni hundumtuu hin jilbeenfata. Luusiferiin illee dabalate. Kanumaa fi macaafni qulqulluun jilbi hundumtuu isaaf jilbeenfata. Gooftummaa isaas dhugaa ba'a kan jedhuuf. Kana booda abdii kutachuu keenya argee Luusifer nu jajjabeessuu jalqabe. Turtii muraasaan booda inni addunyaa kanarratti guutummaatti akka bituuf gaafa sana nus warra aangoo olaanaa qaban godhee mootummaa isaa irratti akka shuumu waadaa nuuf seene. Itti aansees dhalli namaa waan babbareedaa billichi foon isaa gammachiisu baay'ee waan jaallatuuf wantoota kanneen oomishuudhaan harka isaatti galchuun kadhannaaf dubbii sagalee Waaqaatiif akkasumas waldaa deemee waaqessuuf tajaajiluuf akka yeroo akka hin arganne gochuu itti cimsine. Keessattuu namoota karaa gooftaa irraa gorsiisuuf maloota sadan dhalli namaa baay'ee barbaadu kanatti fayyadamna.
Tokkoffaa qabeenyatti yookaan birriitti fayyadamuun, lammaffaa ulfina biyya lafaa akka barbaadaniif akka argatan gochuun, sadaffaan sagaagalaan yookaan sharmuuxuun yookaan ejjaan. Kana jechuun dubartootaan dhiirota kuffisuu, dhiirotaan immoo dubartoota kuffisuu karaa waaqarraa gorsiisuudha. Ajaja kana booda walga'ichi xumurame. Turtiin koo Luusifer wajjin kan jalqabaas kana fakkaata ture. Kanaan boodas walga'ii baay'ees goone turre. Yeroo achii baanus mootittiin duukkanaa yookaan Xerofwaanigist gara mana isheetti na affeerte. Achittis daakuu foon namaa waan biraatii walitti maktee miillaaf harka kootti jigsite. Wantoonni kunniin lamaanuu hiika mataa isaanii qabu. Inni miillaa kun waan namni waa'ee koo yaadu akkan beekuuf kan na gargaaru, akkasumas nama cimaa yeroo fedhetti gara dubartii, gara bineensota adda addaa akka simbirroo, hantuutaa, adurreef naachaaf kan kana fakkaatan akkan of jijjiiruuf kan na gargaaran yoo ta'u, inni harkaa immoo waan kamiyyuu balleessuuf kan humna na dandeessisu naaf kennu ture. Achiin booda gara laaboraatooriitti na geessitee teeleskooppii, televezyiinii fi viidiyoo adda addaa naaf kennite. Meeshaaleen kunniin meeshaalee ciccimoo namoota gara waldaa kiristaanaatii deeman hundumaa addaan baasee waan mul'isu ture. Eenyu akka dhugaa na waaqessuuf hin waaqessine addaan baasuuf nu gargaara ture. Dhumarrattis kan nu waliin hojjetan shamarran 16 naaf kennite. Isaan keessaas Niinaan tokko turte. Kana hundumaan booda humna addaa dabaladhee gara magaalaa Leegoositti deebi'e.